السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنين كيان غلطوما دران درسي بغا ربين قرى أفرفا تكما مسلم أرومو جرمايتين بفكنان والواغا سيسي اتعان سودان أكما بليان كيا بكون كينا شوسيني في بلس كينا اللي أستراتي إبسرتي واي بانكي هجرة رات إبسا غبابا سي كن نفتيما akkuma nu hundinuu eegaa turre akkuma nu hundinuu beeynu baankiin hijiraa erga banamee aksiyoon isaa gurgurachuu eegalee ji'a tokko gahee jira. Kallattiin maankara gurgurtaa aksiyoonii isaatii fi faayidaa isaa aksiyoona bitachuu irratti waan jiru gabaabinaan isinii ibsa jechaadha. Baankiin hijiraa aksiyoona miliyoona tokko qopheesse. Gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000 ta'a. Gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000 namni tokko aksiyoona baankii hijiraa miseensa baankii hijiraa ta'uudhaaf aksiyoona birrii 30,000 bitachuutu isarraa eegamaa jechaadha. Aksiyoona 30 gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000 jalqabni miseensummaa baankii hijiraatiif barbaachisu aksiyoona 30 yookaan birrii 30,000 jechaadha. Itti aansuudhaan kuni kan miseensummaati. Itti aansuudhaan bu'uureessaa baankii hijiraa ta'uudhaaf aksiyoona 200 bitachuun namarraa eegama. Aksiyoonni 200 immoo birrii 200,000 ta'a jechaadha. Garaagarummaan aksiyoona lamaanii jechaadha. Aksiyoona isa jalqabaa birrii 30,000 bitamu isa miseensa baankii hijiraa ta'uu fi kan itti aanu immoo aksiyoona birrii 200,000 bitamu bu'uureessaa baankii hijiraa ta'uuf. Inni kun yeroo murtaa'eef qofa qaba jechaadha. Yeroo ji'a 3 keessatti aksiyoonii bu'uureessaa baankii hijiraa san booda hin gurguramu. Ammaan tana erga aksiyoonni baankii hijiraa gurguramu eegalee ji'a tokkoo fi bultii 10 ta'ee jira. Hanga ammaatitti hanga miliyoona 300 gurguramee jira. Akka baankiin biyyoolessa biyyaa hayyameef mallayni isaan ittiin wanni jedhu birrii muraasatu hafe jechaadha guutuudhaaf. Aksiyoonni baankiin gurguruuf dhiyeessee aksiyoona miliyoona 1 yookiin birrii miliyoona 1 yoo ta'u kana keessaa miliyoonni 500 immoo kaashiidhaan kafalamee ta'a jechaadha. Namni tokko hundeessaa baankii ta'uuf yoo xiqqaatee aksiyoona 200 yookaan qarshii birrii 200,000tiin bitachuutu isarraa eegama. Namoonni aksiyoona 80,000 olii fi yookaan 200,000 gadi bitatan miseensa regulaar miseensa idilee yookaan regulaar ta'uudhaan baankii kanaaf jechuun miseensuma qofa ta'an jecha namni 200 gadi yookaan 30,000 oliin bitata. Aksiyoonni guddichi baankiin kun gurgurtaaf dhiyeesse miliyoona 20 irra guddaan jechaadha. Kunis waan ta'eef qaba. Baankiin kun hamma danda'een hawaasa Oromoo guutuu, hawaasa Islaamaa guutuu isa jireenya jiddugalaatii fi jireenya guddaa jiran hunda walitti qabu waan barbaachiseef baankii biraatiin waan isa godhu keessaa baankiin biraan haga miliyoona 50, 60, miliyoona 200tiin namni tokko aksiyoona bitachuu hin danda'a. Baankiin hijiraa immoo isa guddicha miliyoona 20 isa xiqqicha 30,000 jidduu kanatti dhiisee akka namni abbootiin qabeenyaa qofti bitattee baankii kanan dhuunfanne jechaadha. Kanaafuu itti aansuudhaan aksiyoonni baankii hijiraa namni bitatu aksiyoona bitanii dabalee bu'uura baankii ta'a jechaadha. Namni miseensa baankii isa aksiyoona abbaa baankii isa taasisu 200,000 namni bitate bu'uureessaa baankii ta'a. Faayidaan bu'uureessaa baankii isiniif hima. Bu'uureessaa baankii kanaa yoo ta'e boordii baankiin kun filatu keessatti kallattiidhaan hirmaachuu danda'a jechaadha. Filuu fi filatamuus ni danda'a jechaadha. Namni aksiyoonii isa abbaa baankii isa taasisu 200,000 oliitiin bitate jechaadha. Kana malees baankii kana biratti amantaa qabaa. Bu'aa baankiin kun waggaa erga ijaaramee bu'aa argachuu eegale irraa aansee parsantii 15 isaaf hirama jechaadha. Akkuma gatii inni mallaqa inni ittiin bitatee jecha bu'aa baankiin argaturraa namni bu'uureessaa baankii kanaa ta'e.
mallaqni aksiyoona ittiin bitatan isaaba cufaa hayyama baankii biyyoolessaatiin baname keessa to'annaa baankii biyyoolessaatiin yommuu ta'u kanarraa immoo parsantiin 5 ammoo hojii yookaan hisaaba gurmeessitoota baankii banaa kan boodarra oditii godhamu warroonni baankii kana gurmeessan jechaadha. Hisaaba baankii banatantu jira. Parsantiin 5 namni tokko yeroo aksiyoona bitatu parsantii 5 isa gatii aksiyoonaan bitate cinatti baankii warri baankii kana hundeesse akkaawuntii jarri banantu jira. Ka isa baankii biyyoolessaa Itoophiyaatiin hayyamame mallaqni parsantii 5 achi keessa galaa. Kun immoo ka ittiin hojii hagga baankii kun hojii eegalu ittiin hojjetamu booda immoo hundeessitootuma kanniitiin kan odiit ta'u jechaadha. Haala kanaan fakkeenyaaf namni aksiyoonii birrii 200 bite yookaan yeroo kafaltii isaa harka 50 kafalu. Namni tokko yoo aksiyoonii bitate ammatti birrii hunda kafaluun isarraan eegamu. Fakkeenyaaf yoo aksiyoonii birrii 200 bitattan ammaan tana kafaltiin isinirraa eegamu parsantii 50 yoo dandeettan sanii olillee kafaluun dandeettan. Wayita parsantii 50 kana kafaltan parsantii 10 immoo isa baankii akkaawuntii addaa keessatti galaa inni isa hojii ammaan tana baankiin dalagaa jiru ka boodarra immoo odiit ta'u jechaadha. Mallaqni guddichi isin baankiin bitattan immoo direct akkaawuntii baankii biyyoolessaa Itoophiyaatiin to'atamu keessatti gala jechaadha. Hamma baankiin kun aksiyoona isaa gurguree labsee hojiitti eegalutti achi keessa tura jechaadha. Mallaqni aksiyoona bitattan ammoo akkaawuntii cufaa irratti mallaqa baankii hijiraan eegumsa baankii biyyoolessaa yookaan naashinaal baankii kan ta'u yoo ta'u baankichi kaapitaala barbaachisu erga guutatee filannoo abbootii aksiyoonaatiin boordiin baankichaa bakka buufameen haala duree hunda erga xumurateen baankichi hojii akka jalqabe yommuu eeyyama isaa xumuru baankiin biyyoolessaa hanga kennu mallaqni walitti qabame kun to'annaa baankii biyyoolessaatiin turaa jechaadha hanga baankichi hojii eegalutti. Dhumarratti baankiin kana aksiyoona kana bitachuudhaaf baankii daldala Itoophiyaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa yookaan Cooperative Bank of Oromiyaa baankonni isin aksiyoona irraa bitachuu dandeettan jechaadha. Baankii 8, baankii 9 tokkoffaa baankii daldalaa Nigdi baankii jechaadha. Itti aanee baankii hojii gamtaa Oromiyaa Cooperative Bank of Oromiyaa, baankii Oromiyaa International, baankii Abisiiniyaa, baankii Abbaay, baankii Awaash, baankii Wagaagan, baankii Daashin, baankii Nib. Gama biraatiin filaayarri qophaa'ee afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin illee ni jira. Filaayarri san as keessa isin hundaafuu qoodamaa foormiin miseensummaa baankii kanaa ittiin seentaniin illee afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiinis asitti isin qophaa'ee jira. Innis ijoolleen ammaa isiniif raabsanii kana fakkaataa infoormeeshinii dabalataa asirraa argachuu dandeettanii waa'ee baankichaa. Gama biraatiin WhatsAppii ruumiin tokko kabalameetu jira. WhatsAppii kana keessatti kallattiidhaan bu'uureessitoonni baankii kanaa hogganootiin ol'aanaa boordii hundi keessatti argamuudhaan gaafii isin gaafattan hunda achi keessatti deebii isinii kennu jechaadha. Kallattiimaan namoonni barbaadan namoonni aksiyoona bitachuu barbaadanis ta'e namoonni ruumii san keessatti seentanii gaafii direct gaafachuu barbaadan achi keessatti gaafachuu hin dandeettanii deebiin isinii deebi'uu hin danda'a. Yeroon naa kenname gabaabaa waan ta'eef kanumarratti xumuraa waa'ee kanaan ilaallatee waraqaa isinii raabsamurraa infoormeeshinii fudhachuu ni dandeettanii. Galatoomaa jazaakumullahu khairan. Baankiin hijiraa baankii kennaa wajjinaa jabeessinu wajjinaa ijaaruu namoonni baankii kana bitataa jiran namoonni baankii kana ijaaran dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan kennaa obboleeyyan kennaa. Baankii kun ammaan tana akka malee ariitii ajaa'ibaatiin aksiyoononni isaa gurguramaa jira. Nutis aksiyoona baankii kanaa yeroo nu hafte gabaabduu keessatti bitannee abbaa baankii kanaa haa taanu. Kun gammachuu kennaa gaafii kenna kan yeroo dheeraa ture irraa hanga tokko waan deebi'eedha uummata itti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Obbo Usmaaniin irra deebinee Obbo Suleymaan Usmaan irra deebinee galatooma jennaan.